Joya kabajamoo maatii keebir react bagana garan gara keebir react teleftan sun injara beeka badeen jira torbe ija lama ol badeen jira na wannin badeefimo waa tokko guuttadhe hamman dhufutte jechuudha xiqqoo ishee subscribe ni simmoo gadi naa laabu'e jechuun baay'ee kan ani yaadatti deemaan jiru garumoo abdiin kun jechuudha fayyinni dhawaata kan jedhu logo kasiitiin fayyadamna jechuudha kana booda sirmaa guyyaa tokko jijjiiramni dhufu hin jiru kanaafi arra booda react keenya walitti deebine jechuudha arraaf sirba Andu'aalem irratti hojjenna jechuudha sirba Andu'aalem goza bilillee jedhu irratti hojjenna jechuudha isa booda TikTok garagaraa illee finne kan react goonu ta'a jechuudha wajjin arra kallattumaan gara sirba Andu'aalem bilillee irratti hojjenna jechuudha guutummaa salaalee keessa deemee intala salaalee wayii jaalateef ilaallamee wajjumaan Andu'aalem gosa wow rifate jechuudha namichi kun wanti fakkaate jechuudha turistii wayiiti daawwannaadhaaf gara kana dhufe intala wayii akka carraa yaada suura kaafachaa gaafa deemu intala bareedduu wayii argee hin rifate jechuudha mee itti fufnee tulaalla bilillee Andu'aalem gosa shakari guba mamarmare shakitu jidda famara shakari guba mamarmare shakitu jidda famara abita waan ajaa'ibaati jechuudha sagaleessa qabeenyi uumamaa isaan agarsiisanii shootiiwwan isaa fudhatanii waan ajaa'ibaati jechuudha uffannaan illee uffannaan shubbistuu ta'e waan ajaa'ibaati jechuudha daarektarri sirba kanaa sinematogiraafera isaa warra hojjete waan ajaa'ibaa hojjetan jechuudha ulfaadha jennaan Shaggarii ulaa shambanaadha jechuudha karra shanan finfinnee shanan iyyuu banaadha faayidee jira moota jechuudha mana ammayyaa wayii keessa uffata ajaa'ibaa isa uffateera mee itti fufnee dhaggeeffanna. Safran ba'eensi barbaada fanaage arguun na dhamaase karri baay'achuun na gurmaate bareeddu kalloo masaa guula kulfituu na toonyaara. Intala yeroo darbe daawwannaaf deemee suuraa kaafate sanii hiriyoota isaatti agarsiisaa jira jechuudha asitti dhufee waan ajaa'ibaa ilaalaa irra jechuudha mee waan manni godhu laallaa itti fufname. Intala badhaadha disgaasa jechuudha intalli intala badhaadha disgaasa argate jechuudha carroomadha namichi mee in argataaf hin argatu immoo deebi'ee guyyaa biraa in argataaf hin argatu immoo itti fufneetu laallaga. Intalli akkasitti jechuudha nyaara guurtee akka inaafuu wayii fakkaata intalli akkas akkasii jedhee waan gaafatu fakkaata inni naafte fakkaata intalli immoo itti mee waan ajaa'ibaa ilaalaa jirra jechuudha warri daarektarri sirba kanaa waan ajaa'ibaa hojjete jechuudha baay'ee namatti tola gama kiyyaan natti toleera itti fufnee ilaallame.
kuyyuu fi qarree gawaadha jechuudha. Andu'aalem deemee mana nagale jechuudha. Bakka kuyyuu jedhee ani immoo kuyyuudha. Mana nu gale jechuudha. Intala kuyyuu jaalatee laata Andu'aalem mee inni ilaalla intala isaa akka taate. Okay. Asitti mootu buna iddoo bunaa wayii deemee buna bilchaate 5 agarraa irra jechuudha. Buna bilchaate 5 maal akka hin agarsiisuudhaaf fayyadame hin beeknu garuu aartiin ayyaana qabdee amma isa daariktaruma maaliif akka fayyadame isaanumaaf dhiisne jechuudha hin beeknu. Mutuluu raayyaa ayyaana abbaa keetiidha. Mutuluu raayyaa kuni akka naannoo saniititti nama ayyaantummaadhaan beekamu wayii nama jabaa wayii ture jedhama. Iddoo tulluu cuqqaalaallee isatu maqaa moggaasee waan jedhamu wayii dhaga'een ture. Tulluu cuqqaalaa kana roobni wayiin dhabamee yeroo sanii fi roobni dhabamee rooba san akka roobu akka bishaan dhabame saniif akka waaqni roobuuf akka burqaa baasuuf kadhatee achii booda burqaa baasee fi san booda tulluu san cinaatti burqaa gaafa baasuuf mutuluun kuni tulluu cuqqaalaa kana tulluu cuqqaalaa jedhee moggaase dura shaakee immoo waan akkasii jedhama ture na fakkaate seenaa akkasii qaba kana caalamootu dubbisaa hin jedhin jedha seenaa akkuma dubbisnee hubannuuf jechuudha Andu'aalemis kan nu kaasu maqaa isaatis keessa jaalala faarsuu qofa otoo hin taane seenaa nu barsiisaa jira jechuudha. Aboo kabajame. Iddoo kanatti jechuudha adalgee yaada. Yeedaloon xiqqoo ishii gara kan uummataatti siqa jechuudha. Dhumarratti yeedaloon kan uummataallee jedhanii barreessuu qabudha yaada. Jechuun adurree guddaan eega dachaafate kan kalee guyyaa eenyus si gaafate waan jedhu hin jiru jechuudha sirbi aadaa kan durii. Yeedaloo isaa kan uummataa jedhanii barreessuu qaba jechuudha yoo dhugaatti uummataaf hojjetu ta'e inni laallamee dhumarras. Iddoo kanatti jechuudha akkanaaf galatti konkolaataa wayii dhaabsisee konkolaataan kun immoo wanti qaba buna dura argaa turre saffaa guurratee ka'ee jira jechuudha. Inni immoo wanti duwwaa qircaata duwwaa baatee deemaa jira jechuudha. Kuni akka naaf galatti waan keenya waan qabnutti dhimma itti hin baanu ormatu dhufee nu jalaa guurrata jechuun Andu'aalem duwwaa isaa baatee deema. Namichi immoo konkolaataadhaan qabatee deemaa jira jechuudha. Kana jechuun waan keenya ormatu nu saamaa jira. Isayyuu hin kadhata laala akka inni ittiin deemuudhaaf konkolaataa san dhaabsisee kadhata. Waanuma keenya nu ala fudhachaa isayyuu immoo deebinee kadhannaa waan jedhu wayii ergaa akkasitti anu badde aboo waan ajaa'ibaan argaa jira. Itti fufname. Ishee tana kan inni qabatee deemu ture jechuudha wanti tuni. Isheen tun jechuudha koompaasii wayii fakkaatte ittiin daayirekshinii kallattii ilaallatee deemaa ittiin ishii barbaadaa jira jechuudha. Tana harkatti baatee deema argitee raanne. Na hin argatamu hin argatu. Cinqii irra jechuudha. Noyyuu
itti fufnee ilaalame. Wallahi sangaaf durran dabartu argitan ni baartu gurree shinshinne. Kuttee farda kooti yaadaan kutee darbe ija kee barbaada shaggee. Ayyaanuma tuumaan argee maaloo naaf waan jiruuf suman gaada lubbuufin siyaada shaggee. Maraata jechuudha qabaan dadhabeessitti gara itti deemuun beekuu maal jedhaa. Homa waa tokko wallaalee jechuudha ammayyummaa gara nama moodarra ta'e jedhamte nama ammayyummaa wayiiti. Daarekshinii kompaasii fayyadamaa jechuudha maal garuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Mee maal gochuudhaaf akka qaban ilaalame mari'achiisaa jiru fakkaata. Andu'aalee mana akka aadaatti deebisan wayii fakkaata. Uffata karrayyuu wayii uffatee mataa isaa goofaree filatee gadi ba'e jechuudha mana keessaa. Mee itti fufnee ilaala. Isa duraa isiniin jedhe amma asitti fide jechuudha. Bifa ammayyaadhaan kompaasii fayyadamee ishee daarekshinii isaan agarsiistu san fayyadamee barbaadaa ture. Amma garuu ancufa harka irratti tufatee barbaadaa jira jechuudha. Kallattii ishii mee kallattii qabatti isa qofti ilaalame hin argatamu. Argate kallattii kana jechuudha. Rifate ammas jechuudha. Akka dura gaafa dura ishee argetti rifatee isheen ciraa kanaan dhufaarti. Argate jechuudha. Ofitti deebi'ee aadaa isaatiin gaafa akka eenyummaa isaatti deemu argate jechuudha intala. Gullallee itti deebi'ee jechuudha. Goojjam qarriikoo irra deebi'ee deemaa oolee gullallee intala gullallee amma goojjam qarriikoodha. Amma wanti deemee argate jechuudha dhumarra. Waan ajaa'ibaa argaa jechuudha. Bilillee Andu'aalem Gosaa daarektarri Zemen Isheetuu Zuzuudha. Salaalee keessa naanna'aa oolee jechuudha. Dhumarra argate namichi fayyee garasoo ofiin jedha. Fayyee garasootti of bakka buuse. Intala immoo intala badhaadha dilgaasa godhe jechuudha. Fayyee garasoo badhaadha dilgaasa na fakkaate. Waan ajaa'ibaa seenaa ajaa'ibaa kanarraa waan guddaa baranna jechuudha. Mata duree dhumti isaayyuu immoo ergaa guddaa qaba jechuudha. Bililleen dhumti. Bililleen intala warra gara Jimmaa kana daldala garbaatiin gurguramtee mootii biyya Hindii tokko ilma mootii biyya Hindii tokkotti fa'aa gurguramtee maal seenaa waan ajaa'ibaa akka nuyi keessa seennee dubbisnuuf waa mara nu sassaaqee nuyi deemnee dubbisuu qofa jechuudha. Andu'aalem yaa galatoomu. Ziizuun illee daarektarrii sirba kanaa Lalisaa Idriis walaloo kanallee isatu hojjete na fakkaate nama baay'ee cimaadha. Lalisaa Idriis kunis illeen na sinematograafarri Efreem Tsaggaa'ee jechuudha. Warri kun baay'ee isin dinqisiifadha jechuudha. Galatoomaa reaaktii keenyarraa nullee asumarratti xumurra jechuudha. Kabajamoo maatii KB reaaktii yuutuubii keenya immoo
subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Nagaatti.